Baay'ee takka garaa nama nyaata gaafa biyyaa baanu gaafa karoorri nu jalaa bade waan goonus ni dhabna garuu haa ta'u malee hireedha ta'eeyyuu mootu inni guddaan karoora biyyaa baaniif san yoo hin barin booda miidhamtoonni numaadha kan ta'u jechuudha. Waggaa 20 biyya Arabaa keessa hojjettee har'a garuu harka qullaa biyya isheetitti galtee ijoollee ishee dhabdee mana gandaatitti qaxaramtee hojjechuudhaaf kaane idimeen kee deemee jira ati dulloomtee jirta jedhanii nama isheellee hojjisiisuu dhabaatedha kan jirtu. Ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoon har'aa nama gaddisiisa akkuma jalqaba irratti argitan obboleettiin kun waggaa 20 biyya Arabaa keessa hojjetteetu dhumni ishee garuu baay'ee nama gaddisiisa. Egaa waggaa 10 mana Arabaa madaamii keessa hojjechaa turte 10 garuu gaa'ila uummattee ijoollees argattee jiraachaa turte. Yeroodhaan booda garuu abbaan manaa ishee irratti jaartii lammaffaa fuudhe. Jaartiin lammaffaan da'umsaaf gara maatii deemtee sana booda jaartii kee duraa kana ariitu malee kara manaa hin deebi'etteeni. Innis jaartii isaa duraa tana kara mana hidhaa geessetu ishee waliin jireenya itti fufe jechuudha. Isheen tuni garuu waggaa 10 jireenya jettee bultiidha jettee itti jiraachaa turte ilmoo irraa argatte waan tokko osoo isheedhaaf hin kennin ishee garuu akka nama taraa tokkootitti haadha ijoolleeti garuu ishee kana mana hidhaa galchee isheen kunis mana hidhaa keessa waggaa tokko erga turte booda osoo ijoollee ishee hin argin sana booda gara biyya ishee deebitee galte jechuudha. Sababbii qaaman ishee irraa dhumateef bichaa kara mana hidhaa akka galtee waggaa tokko muluu mana hidhaa keessatti akka tasaqayyaa turteedha kan dubbattu jechuudha. Maaliifi har'a gara biyya ishee galtee qaxarameen hojjedha gaafa jettutti mana gandaa jechuudha mana namaa hojjettuu namaa ta'een hojjedha yommuu jettutti namuyyuu ishee fudhachuu dide biyya keessa galtee jechuudha. Maaliifi waggaa 20 biyya Arabaatitti dabarsite macheem duras yoo xiqqaate waggaa 15 gadi biyya Arabaa hin deemtu hanga fedhee yoo ta'e namni dadhabaatis deema humni namaatis dhumaatidha kan deemu waan ta'eefiyyuu har'a garuu ati nama guddoodha. Jedhanii ishee didaa jiran jechuudha. Ishee hojjisiisaa hin jiran jechuudha. Ijoollee ishee dhabdee jirti biyya ormaa keessatti jechuudha. Namni biyya ofii keessa osoo ta'e hanga fedhe abbaan manaa ishee yoo hamaa ta'e biyya keessa yoo ta'e seeranillee yoo ta'e ijoollee ishee san waan biraa yoo gochuu baatte yoo carraa ijaan ijoollee ishee arguu qabdi jechuudha dandeesse jechuudha. Garuu har'a biyya ormaa keessatti ijoollee isheetillee ijaan arguu hin dandeessu. Baay'ee ulfaata bichaa baay'ee nama gaddisiisa. Ijaan arguu hin dandeessu yoo inni hayyamee bilbilaan ijoolleen kun ishee dubbisan malee jechuudha. Kanaaf egaa nuti gaafa biyyaa baane maaliif akka biyyaa baane beekna karoorri nuti itti karoorfannee biyyaa baane sun nu jalaa baduu hin qabu jechuudha. Waan tokko kallattuma takkaan ilaaluu osoo hin taane zor jennee ilaaluun duubas fuulduras ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Har'a waan ta'u qofa osoo hin taane boru waan nu mudatus dursinee yaaduun nu fayyada malee nu hin miidhu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf har'a obboleettiin kun ofumaa isheetii rakkoo keessa kan seentedha jechuudha. Nuti dhiira dhabneetii miti kan biyyaa baanu keessattuu namni zeegaa biyya ormaa lammii biyya ormaa keessatti heeruun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Baay'ee tokko kan ofiitu lammiin biyya ofiitu naatoo namaaf hin qabu yeroo ammaa kana keessatti abbaan manaa gaafa haati manaa isaa ishee gartee gargara bahanii ijoollee isaatiif kunkaan qabeenya qooduu irratti ijoollee isaa gargaaruu irratti kunkaan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku jaalala waliin dabarsanii ilmoo waliin argatanii gaafa wal lolan garuu baqa jarri lachuyyuu nama wal hin beekne takka yookiin akka xalaata wal ilaalan jechuudha. Bichaa rabbiin lubboonaan nuufaa kennu nuti maaliif akka biyyaa baane isa san beekuu qabna waan biyyaa baaneef san galmaan gahannee gara biyya keenyaa galuutu irra nuuf filatamaadha. Biyya keenya keessattis gaa'ila uummannee jiraachuu inuma dandeenya. Dirqama biyya ormaatitti nuufaa ta'uu qofa osoo hin taane jechuudha. Yaa filannoon kan abbaati garuu mootu booda miidhamuu dandeenya waan ta'eef iyyuu jechuudha. Har'a dubartii kana bakka ishee buunee yoo ilaallu baay'ee tokko ulfaata. Ijoollee ishee arguu hin dandeessu. Qabeenyatti hin hafne bicha baay'ee ulfaata jechuudha. Hojiidhaan kan hojjechaa osoo jiraatee namni sammuun nama boqota. Gin taa'eetuma ni yaada yoo ta'e kara maraatutu iyyuu deema dhalli namaa jechuudha. Kanaafidha rabbiin bichaa waan akkanaa kana nama haa oolchu isiniin jechuu barbaadatan jechuudha. Egaa kanatti aansee mootu maalidha
yeroo baay'ee as teenyetu jechuudha biyya ormaa kana keessa teenyetu meeshaa ni ajajna garuu meeshaa san itti gallee yeroodhaan itti fayyadamna yoo hin ta'in takka faayidaa nuuf qaba jedhee ani hin yaadu jechuudha. Ganaa waggaan tokko waggaan lama waggaan hafu meeshaa binna yoo ta'e kun nuuf faayidaa hin qabu. Garuu galmaataaf itti dhiyaanne yoo ta'e ji'a lama ji'a sadii nu hafa yoo ta'e kun nuuf gaariidha jechuudha. Obboleettii tokkotu gana gara biyyaa hin galle birrii 200 fi 66 dhibba tokko birrii 45 meeshaa bitta jechuudha. Meeshaan kun meeshaa wal fakkaataadha. Tokkoffaa galtee itti jiraachaa hin jirtu jechuudha. Birriin kun meeshaa kanarra kan taa'u osoo lafa tokko ittiin bittee deebi'ee si fayyaduu danda'a waan ta'eef jechuudha. Nuti gaafa as jirru meeshaan nutti dabalaa akkasii gatiin ni dabala borgatii kanaan argatani kuni soba. Maaliifi minizaarin kaleessa ittiin ergaa turte ji'aan dura ittiin ergaa turte har'a ittiin ergaan jirtu dabaleeti kan ergaa jirtu jechuudha. Kanaaf nuti yoomiyyuu kisaaraa hin taanu biyya arabaa keessatti jechuudha. Maaliif minizaar irraa arganna waan ta'eef meeshaa san bittee waggaa tokko biyya keessa teechista yoo ta'e wanti inni bu'aasiif qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Har'a 200 fi 266 dhibba tokko birrii 45 kana osoo lafa bittee waggaa tokkoon booda deebistee gurgurtee waan suusii haftee tirfiin sun bichaa meeshaa sii deebisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ofaa barru obboleewwan keenya egaa faasii gaafaantillee warrumti meeshaa bitaniyyuu insaalacha amannatti fakkaate meeshaan isaan bira tureeti waggaa tokko meeshaa bitameetu jira osoo lafa ittiin bitattanii jedhanii isaanummaa warra bitu dubbataatidha kan jiran darbee tokko jechuudha. Kanaaf birrii yoo ittiin hojjenne kan nu fayyaduu danda'u malee yoo galmaataaf itti dhiyaatte yoo bitatte meeshaan si fayyada. Garuu ganaa waggaan lama waggaan tokko osoo si hafu birrii kana hundatti dhangalaastee meeshaa bittee meeshaa sanni teechiste yoo ta'e maal bu'aa sii qaba. Meeshaan baran akkoo jiru bara dhufu diizaayinii biraatiin si dhufuu danda'a jechuudha. Gaafa san kan ati bittee kun si jibbisiisatidha kan deemu. Meeshaan nu fayyadu miti nu fayyada garuu yoo itti jiraachaa jiraannedha yoo itti fayyadamaa jiraannedha yoo nuti biyya jiraannedha malee as teenyee meeshaa binnee qarshiin keenya meeshaarra taa'a yoo ta'e. Birriin kun lafa tokko osoo bitee baay'ee irraa tirfii argachuu dandeessa. Baay'ee jechuudha. Waannaa isaa qabattee tirfii isaatiin boru meeshaa san bitatta. Biyya galuu irratti baay'ee of sodaanna nuti jechuudha ijoolleen warri biyya arabaa keessa jiru. Ji'a takkittidha fayyamsiisee galee namni tokko lafa takka bitatee achii as deebuu ni danda'a jechuudha. Gaafa asii hojjettee galtutti lafti suusii dabala xifii ta'a jechuudha. Xifii ta'a jechuudha. Warri waggaa lamaan dura har'a birrii 250 birrii 200 lafa bitan lafti isaanii har'a 800 900 hanga miliyoonatti gurguramaa jira jechuudha. Hanga nuti as hojjenne caalaa hanga nuti waggaa 2-3 as hojjenne caalaa lafti biyyatti bitame sun gatiin isaa nuu dabalaatidha kan deemu jechuudha. Gatiin isaa xifii nuu ta'aatii deema jechuudha. Waagaan isaa nuu dabalaatidha kan deemu jechuudha. Kanaafiyyuu ani obboleewwan akkas godhan dhugaa baay'ee takkan ajaa'ibe viidiyoo san tukuratii godheetan ilaalaa ture tarii meeshaa hojiidhaaf oolu laata kan jedhu jechuudha. Gimmiti dabili meeshaa wal fakkaataa jechuudha. Namaa kennuu dandeessa hin beekamu garuu hanga kana hunda birrii keenyan taphachuun guyyaa tokko gatiin birrii kanaa nuuf galuu danda'a. Keessattuu osoo biyya hin galin waggaa dheeraa as turre yoo ta'e jireenyi biyyaa nu jalaa badaatidha kan deemu haalli birrii ittiin qabannaa haalli birrii qusannaa irraaffachaatidha kan deemnu jechuudha. Maaliif jenna kan hojjennu asii minizaarri nu dabalee jira birriin harkarratti nu baay'atee jira jireenya biyyaa san immoo nuti bakka duraanii sanitti eegna jechuudha. Fakkeenya waan tokko yoo kan kaleessa biyyaa waggaa 5 dura biyyaa baanu birrii 25 bitaa turre har'a yookiin birrii 100 yookiin birrii 50 ta'ee jira jechuudha. Garuu baay'ina har'a birrii harkarratti argannu kana nuti kan ilaallee gowwoomaa jirru. Kanaafi bichaa dhugaana baay'ee tokko na dhibee jechuudha. Itti galannee itti jiraattan yoo ta'e itti jiraanna yoo ta'e okay rakkoon qabu. Ji'oonni muraasni yoo nu hafuudha innooyyuu jiini 2 jiini 3 yoo nu hafu rakkoo miti. Meeshaan ni dabalaa meeshaan akkas ta'a asii minizaarii sii dabalaa deema. Sawwal bira madaaluun dirqama nuti ta'a jechuudha. Meeshaan biyyaa yoo dabale asii hoo minizaarii nu dabalaa deema. Takka garaagarummaa hin qabu jechuudha. Nuti miidhamtoota hin taanu. Maaf meeshaa bitattanii osoo hin taane
kan itti hin jiraanneef jecha birrii kana hunda meeshaarra oolchuun baay'ee tokko ulfaata. Yoon dogongore dhiifaman isin jedha.